harka fuunee hordoftoota warqituu biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenya araarri waaqayyoo iddoo lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galanni ulfinni waaqayyoo haa ta'u isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuun waaqayyoo irraa qaba. Kan eegee tiksee sa'aatii kanaan nu eegee galanni ulfinni waaqayyoo haa ta'u. Egaa guyyaa irraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Baga nagaan na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Gama video tosoo hin ceeniin duratti like share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Yaada qabaattan koomentii jalatti naaf barreessadha. Haga irraatitti like share gochuun kan na jajjabeessaa turtan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Gamanumaan gara video kootti isin ceesisa. Videoon koo guyyaa irraa gaafiif deebiidha jechuudha. Gaafiif deebii kanas obboleettii kiyya baay'ee kan jaaladhuu fi baay'ee kan kabaju kumee diriirsaa gaafii tokko haga 10tti na gaafattee jirti jechuudha. Anis gaafii ishii kana deebisuudhaaf kabajaa fi jaalalaan gama kanatti dhufe isiniin jechuun jaaladha. Egaa gaafii fi deebii kumee na gaafatte keessaa gaafii tokkoffaan maqaa kee fi biyya dhaloota keetii himi naan jette jechuudha. Egaa akkuma beekamu maqaan kiyya warqiidhuma jechuudha. Maqaan kun hin jijjiiramne. Biyyi dhaloota kootii immoo aanaa sabbataa Hawaas godina naannoo Finfinneetti dhaladhee jechuudha. Ganda baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhee achumatti baradhee jechuudha. Gaafii lammaffaan mee amala akkamii qabda? Daftee dallantamoo obsa qabeettiidha nuuf ibsi naan jettee jirti. Egaa amala ofiitirree abbaan ibsuu hin danda'u. Osoo namni nama ibsee namatti tola garuu haa ta'u malee gaafii keetiif jecha deebisuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Ani akka kootti ani amala dafee dallanuu hin qabu. Baay'ee sirriitti naman obsa qabudha jechuudha. Garuu obsanii gaafa obsi nama darbe immoo dubbachuun hin hafu waan ta'eef nan dubbadha. Malee naman obsa qabudha jechuudha. Dafee aaruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf obsan qabaa jechuudha gabaabumatti. Gaafii sadaffaan yuutuubii hojjechuu hin eegaliniin dura boqonnaa kee maal irratti dabarsaa turte naan jette jechuudha. Osoo yuutuubii hin banatiniin dura eessatti boqonnaa kee dabarsaa turte yeroo keessatti gubaa turte naan jette jechuudha. Ani osoon yuutuubii hin fayyadamin duratti warreen yuutuuba gurguddaa qaban jala deemee viidiyoo isaanii daawwachuu laalee isaatti boqonnaa fudhachuudha jechuudha. Kanarraan kana hiriyoota kootiif gama imuutiin bilbilee isaa wajjiniin yeroo koo dabarsaa jechuudha. Kanaanan dabarse. Gaafii arfaffaan mee laayikii sheerii sabskraayibii taasisaa jettu. Inni kuni maaliif nu fayyada? Tokkoon tokko faayidaa yoo qabaate naaf ibsi naan jette. Egaa yuutuubii kanarratti laayik sheerii sabskraayibii nu godhaa jennee kan kadhannu eeyyan faayidaa ni qaba. Faayidaan isaatis faayidaa sabskraayibiidha jechuudha. Maamila koo yoo taate yeroo hunda yeroon viidiyoo gadhiifadhetti akka si bira ga'uu fi akkaatii dhuftee na daawwattuuf nama gargaara jechuudha. Yeroo hunda maamila koo yoo taate yeroo hunda viidiyoo koo daawwachuu ni dandeessa, arguus ni dandeessa jechuudha. Faayidaa sabskraayibii isa kana jechuudha. Faayidaan laayikii fi sheerii maalidha jettee? Laayikiin illee akkasuma faayidaa qaba. Sheeriin illee namoota fakkeenyaaf anosoon kan kee sheerii godhee sheerii koosanii namoonni ati hin beekne tokko dhufee maamila kee ta'uu danda'a, viidiyoo kee daawwachuu danda'a jechuudha. Faayidaan biraa viidiyoo daawwadhaa kan jettaniif faayidaan isaa maalidha kan jettee fi faayidaan viidiyoo daawwachuudha viyuu namaa dabala. Viyuun immoo akka faayidaa qabu beekamaadha. Sababa kanaatiif jechuudha. Gaafiin kee shanaffaan harmee kee, abbaa kee, obboleessa kee, obboleettii ta'e, abbaa manaa kee yookiin hiriyaan kee waliin osoo imaltu hundi isaanii erga tokko osoo lafa dha'anii kam dursitee ol kaastanaan jette? Harmee kooti jechuudha. Itti aansee obboleessa kooti jechuudha. Kana deebii keessii deebisee jira. Jaaffaan akkas jedha. Yuutuubii hojjechuu fi namni si kakaase jira moo ofumaa keetiif hojjechuu eegaltee? Erga eegaltee hoo kan si gargaare jira naan jette jechuudha. Egaa yuutuubii ani waa'ee yuutuubii hin beeku jechuudha. Faayidaa isaatis hin beeku, maal isaatis hin beeku. Garuu warreen gurguddatan sooshaal miidiyaa kanarratti jala deemee sirriitti daawwachaa ture. Haa ta'u malee baay'inaan kanaaf fayyadamaa ture feesbuukiidha jechuudha. Egaa akkuma nama tokko feesbuukii fayyadamurraa namoota hedduudhaan wal beeka. Namoota kan keessaas nama tokko jechuudha gara miseenjaraatiin dhufee
maaliif YouTube hin bananne maaf YouTube hin fayyadamne jedhanii na gaafatanii. Egaa anis YouTube faayidaa isaa hin beekun ture. Haa ta'u malee gaafa maaf YouTube hin bananne jedhanii na gaafatanii anis faayidaa YouTube maalidha jedhee gaafadhe jechuudha. Faayidaa qabaa, faayidaa qabeessadha, nama ittiin jijjiiramuu dandeessudha waan ta'eef kanaaf osoo YouTube banattee nama asirratti dandeettii dubbii qabu waan taateef banadhu naan jedhan jechuudha. Osoo kanumaan jechuudha anis gara YouTube'itti dhufee ishii jedhee imalee jechuudha. YouTube irratti ergan dhufee immoo namni si gargaara jira naan jette eeyyen obboloonni koo hundinuu jechuudha YouTube kanarratti waan heddurraa baradhee fi waan sirriitti na gargaaranidha jechuudha. Keessumaayyuu maqaa isaanii kanan dhaheetoo hin xumurre jechuudha. Ijoolleen hundi isaaniitiyyuu kan na gargaaran ni jiru jechuudha. Keessumaayyuu yeroo jalqabaatiif YouTube yeroo banatan xiqqoosaa salphaa fakkaata malee ni ulfaata jechuudha. Kiroomii keessattillee darbee liibii seenuu hin danda'u jechuudha. Kanneen kana ijoolleedhuma YouTube wajjiniin hojjechaa jirrudha jechuudha kan na barsiisanii. Hedduu galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Sumaanii kumee galatoomii akkan isaanillee galateeffadhu na taasise gaafiin kee waan ta'eef jechuudha. Hundi keessanuu naaf galatoomaa isiniin jedha. Dhuguma dhugaatti jechuudha. Ijoollee irraa asii gara YouTube'itti dhufee na jajjabeessanii waan hin beeknellee isaanirraa baradhee as ga'e jechuudha. Hundi keessan naaf jiraadha. Gaafii torbaffaan YouTube'n kun yoo siif guddate gara fuulduraatti karoora ati itti hojjettu maalidha jedha. Maal ittiin goota jettee? Egaa ani karoorri koo YouTube'n kun osoo naa guddatee osoo iddoo guddinaatirra ga'e jechuudha. Ani jalqabuma koo YouTube kana dhuguma faayidaa isaa irraa osoo argadhe osoo dandeettii isaa qabaadhee jechuudha. Ani ofii kiyyaatti fayyadamu osoo hin ta'in jechuudha. Namoota rakkatanii fi namoota karaa irratti rakkachaa jiran ittiin gargaaruudhaaf jechuudha. Fedhii guddaa keessi koo jira jechuudha. Tarii achi ga'ee guddadhee ittiin gargaaruu danda'a hin beekamu jechuudha. Karoorri koo kaayyoon koo kana jechuudha. Jalqabuma isaatiyyuu gaafa banurraa eegalee ani namoota rakkatan ittiin gargaara osoo dhuguma ta'ee sonaa guddatiin jedhee jechuudha. Kanaaf ammas immoo yoo jechuudha yaadni koo hin jijjiiramne akkuma jedhame ammas taanaan ittiin guddannaan ani namoota rakkatanii fi namoota of hojjechuu hin dandeenye fi of jijjiiruu hin dandeenye yoon kana jedhu namoota qaama guutuu hin qabne socho'uu hin dandeenye hedduu isaaniitu jira. Isaan kana ittiin gargaara jedheetiin abdiidhaan eegaa jechuudha. Rabbi hoo jedhe immoo guddachuu hin danda'a hin beekamu jechuudha. Namni adeemsa keessa guddata waan ta'eef. Gaafii 8ffaan abbaa fi haati kee tokko garuu maaliif irra caalatti haadha kee jaalattaa jedha. Egaa ani haadha kootis abbaa kootis nan jaaladha. Garuu harka irra caalu kanan jaaladhu harmee kooti jechuudha. Harmee jechuun jechuudha kan ji'a 9 baattee si guddisteedha jechuudha. Ji'a 9 garaatti si baatte jechuudha. Isarraan kan hafetti immoo eega gaafa dhalatteerree jechuudha. Haga ati guddattee iddoo ati geessu sanitti iddoo geesse sanittirree kasi biraan hafni harmeedha jechuudha. Osoo rakkatteerree rakkina ishii san dandamattee obsa waan hedduu keessa si wajjin dabarti jechuudha. Kana hoon jedhu abbaan homaa namaan godhu jechuu komiti. Garuu harka irra caalatitti olmaan harmee himamee hin waan ta'eef jechuudha. Kanaaf harmeen irra caalchifadha jechuudha. Gaafii 9ffaan hiriyaa ta'e akka malee jaalattu takkaan yoo wal loltee hiriyaa ta'e dhiifama yoo si gaafatan dhiifama gootaa fi yoo dhiifama gootee fi akka duraanitti waliin deebitee garaa kee itti hin himattaayi jedha. Egaa hiriyaatoo akka malee jaaladhu tasumarra wal lolaan namaas wal lolee hin beeku garuu tasaasoo wal loleeni dhiifama nan godhaaf garuu duubatti deebi'ee nama san waliin akkasitti taphadhee akkasitti garaa kootti himachuu hin danda'u. Sababni isaatis dhiifamni kan waaqayyooti. Eenyumaaniyyuu eenyumtuu inni dogoggora eenyumtuu walitti ni bu'a. Haa ta'u malee garaan kiyya waafees ta'u jechuudha. Nama gar malee jaaladhu ta'e taanan jechuudha hin qabadhu jechuudha garaatti waan ta'eef deebi'eetuma akkasumatti wajjiniin nan jiraadha jechuudha. Haa ta'u malee garuu irra deddeebiidha yoo ta'e
dhiifama yeroo lama dhiifama nan godhaaf garuu irra deddeebiidha yoo ta'e immoo keessi kootti nafayyu keessi koommoo waa biraatti hin himadhu akka nama tokkotti wajjin nanaasaa nagaa waaqayyo nun dabarsaa fi nageenyi waaqayyo immoo kan waaqayyo nu kennedha dhiifamnis immoo kan waaqayyo nu kenne waaqayyonis kan nu barsiise nuyi dhiifama waan ta'eef jechuudha inni abbaa dhiifamaati inni dhiifama nu godha waan ta'eef nuti immoo nama foonitti nama dogoggoraadha nama cubbamtoota waan taaneef eenyumaafiyyuu dhiifama nan godha jechuudha kanuma gaafii inni dhumaa gaafii kurnaffaadha jechuudha muddannoo yeroo ijoollummaa keetii kan hin daganne yoo qabaatte nuuf qoodi jedha muddannoo baay'een qaba garuu keessumaa yeroo tokko jechuudha muddannoo yeroo baay'ee sirriitti hin irraanfanne jechuudha xiqqoo ta'ee tanin jechuudha naannoo keenya yeroo gadaa foollee kan jedhamu ni jira hin beektu hundi keessanuu gadaa keessatti jechuudha aadaa oromoo keessa ni jira foollee akka maal jedhanii diggisan jechuudha sababa foollee saniitiin jechuudha naannoo keenyatti jechuudha naannoo keenya itti diggifamee jira foollichi sana booda namootuma naannoo keenyatti jechuudha namicha tokko dhaananii baay'ee tokko jechuudha cuubee waraananii eboo waraananii wallolanii namicha ilkaan dirasii irraa cabsan jechuudha እና gaafa namicha irraa ilkaan isaa caccabsanii maal jedhanii namichi mana yaalaa geessanii naannoo keenya san keessa namoota hundi isaaniitu iyyuu keessa jiru garuu nu achi keessatti safara sadii bicha mana sadii bichaadha jechuudha nu waliin achi gidduu san keessatti kan hafe jechuudha so saniitii fi maatii mana hin jiru anaa fi namo eegaa mana keenya kan horii nuuf eegu jira namni nu lama ani xiqqoodha isaa wajjin manatti nu gatanii maatiin gara biraa mana namaa deemanii anna mana faa gubuu maal jedhanii yeroo san dubbatan nan nagaa galgala yoo ga'u ani dhuguma manni nurratti gubatanatti fakkaate galgala namtichi horii nuuf eegu biddeen kutadhu nyaadhu naan jedhe jechuudha biddeen kutadhu nyaadhu gaafa inni naan jedhu gaafa nani biddeen kutachuudha akkas masoobitti jedhu namichi na biraa ba'ee gara mana isaa gale jechuudha anis biddeen harkaan kutadhe san akkasumatti qabadheen algaan jira algaa baadiyyaa ni beektu yoo ta'e algaa hunduu jala seenee jechuudha biddeentis harkatti qabadhe achumaan hirriibni achitti na fudhate maatii yeroo dhufuyyuu ani biddeen harkatti qabadheen algaa jala jira jechuudha sodaarraan kan ka'e jechuudha hafuurayyuu yeroo baafadhe waan na dhagaa natti fakkaataa jechuudha kanaaf muddannoo kana yoomiyyuu kanan hin daganne jechuudha yeroo baay'ee jechuudha gisee foolleedha sirriitti yaadadha jechuudha maatiin illee sirriitti yaadatu jechuudha baay'ee natti kolfu jechuudha yeroo baay'ee haganuma sodaattanaan jedhu jechuudha egaa ijoollummaadha waan ta'eef jechuudha muddannoon kanarraan kanaaf immoo baay'een qaba jechuudha garuu gaaf tokko yeroo bal'aa yeroo qabutti isinitti himuu hin danda'a jechuudha gamanumaan gaafiin keenya fi deebiin keenya asumarratti xumuramee jiran isiniin jechuun jaaladha kumee gaafii keenya gaafachuu keetiif hedduu galatoomii baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja ana caalaa immoo waaqayyo si jaalatu waaqayyo si naa kabaju isiniin jedha hunduma keessanuu sinan jaaladha sinan kabaja like subscribe gochuu hin dagatinaadha warreen maamila koo hin taane maamila kootti dabalamaan isiniin jedha viidiyoon keenya irraa kanuma fakkaata yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessadha ciao